Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi hordoftoota Qaroo Tube. Arrantana seenaa akkaan qalbii nama gammachiisu yookiin ammoo qalbii nama abdii kutee abdii itti horu tokko qabadhee isin dhufeetin jira. Seenaan dun tamii jechuun keessan hafan qabu. Seenaa ajaa'ibaa taniin natti tolteenis saayibban kiyyaaf qooduun qaba akka waa irraa baratan abdiin qaba jechuudhaan irratti dadhabee irratti dubbisee calalee isin fiduu dandeetin jira. Kanaafuu arrantana namni kun eenyu kan jiru sammuu keessan keessa yaadaa jirtan. Namni kun nama addunyaarra seenaa isaadhaa dhagahante kan adeemsi seenaa isaadhaa milkaa'ina ta'eef tokkotu jira. Namni kunis Jack Ma jedhama. Jack Ma lammii Chaayinaati, dhalataa lammii Chaayinaati. Innis akkuma nama kaanidhaa gaafa guddatee lafaa ol ka'u mana barumsaa seenee mana barumsaa sadarkaa tokkoffaas achuma biyyatti xumura isaadhaa seensa yuunivarsiitii kutaa 12 irratti intiraansii yeroo 3 fattanamuu danda'ee jira. Waan nama gaddisiisu keessa Jack Ma qormaata seensa yuunivarsiitii tara 3 qoramullee dabaluu hin dandeenye inuma kufe. Yeroo jalqaba inni baratu sadarkaa tokkoffaa keessatti illee gaddeebinee seenaa isaa gaafa dubbisnu barsiisonni haalaan itti dheekkamanii barataa laafaa jechuudhaan beekama. Nama laafaa jechuudhaan beekama. Jack Maanis obsa qabaatee abdii kutatee hin galle deebi'ee hiriyoota isaatii wajjin dippiloomaadhaan xumuree achumaan hojii barbaachuudhaaf karaa waajjiratti hojii barbaacha yeroo iddoo iyyataa ture. Yeroo takka saayibban isaa nama 24 wajjin iyyannoo galfatanillee Jack Ma namoota 23 kaampaaniin biraa fudhatee Jack Ma maqaa laafaadhaa waan kennameef jiruuf jecha ammas milkaa'uu fi didee Jack Ma hojii malee taa'uu danda'ee jira. Jack Ma ammas iyyata namaaf 24 kana wajjin godhan kana keessaa carraa dhabee hafullee ammallee abdii hin kunne. Ammas irra deebuudhaan hiriyoonni isaadhaa Jack Ma Facebook akka itti fayyadaman garsiisan. Facebook akka itti fayyadamuudhaa seeneedhaan jecha biir jedhu barreessee odeeffannoo waa'ee biyya isaadhaa sarchii yoo godhallee odeeffannoo biyya isaadhaa guututti argachuu hin dandeenye. Saayibban isaadhaa barattoonni qaacarrii kaampaanii san keessa turan websaayitii san keessa turan websaayitii takka hundeessanii websaayituma saniin odeeffannoo Chaayinaadhaaf websaayitii fokkattuu takka hundeessanii saniin odeeffannoo Chaayinaa argachuu eegale. Jack Maanis rabbiin gubbaa lallabee fi ammaan tana beekamtii argate websaayitii sanarra barreessuudhaan beekamtii argatee gara kaampaanii sanitti akka qaacaramu yaaman. Jack Ma ammaan tana deemee kaampaanii san keessa galee yeroo hojjetutti birrii xiqqoodhaan doolaara xiqqoodhaan hojjetu ture. Jack Maanis waa'ee websaayitiidhaa kaampaanii kana keessa dalagu adda baatee fi wanni kun gaarii hojii xiqqoo jarri itti qaacare san keessaa birrii walitti sassaabachuudhaan haadha manaa isaatii wajjin wanti tun bu'aa ni qabdi jechuudhaan irra walii galanii birrii doolaara Ameerikaadhaa birrii 20 walitti sassaabatanii websaayitii mataa isaanii hundeeffachuu danda'an. Websaayitiin kana efa hundeeffatan booda garaagarummaa waggaa 2 gidduutti doolaara 800 horachuu danda'anii jiran. Obboleessoo ati abdii kutuun siraan eegamu barumsa keessatti laafaa jettee maqaa laafaadhaan namni si kennuu danda'a. Carraan milkaa'ina kan keetii abdii kutuu dhabuurra jira. Kanaan isin jechuu barbaada galatoomaadhaa seenaa kanarraa akka abdii waa hedduu takka baratan abdiin qaba. Galatoomaa yoo isinitti tole chaanaala Qaroo Tube subscribe godhaadhaa yaada keessan komentii jala nuu kaa'uu hin dagatinaadhaa. Galatoomaa horaa bulaa deebanaa.